Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Nagaa farraarri jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii? An nagaa kootii galata Waaqayyoo. Gidduu kana sagaleen koo sirrii miti qofaan na qabdee jirti jechuudha. Kanaafi akka yoo nageessan an nagaadha galata Waaqayyoo. Har'a immoo mata duree tokkoon deebi'ee hin jira jechuudha. Gorsa abboonni keenya karaa barreeffamaan nuu qoodan. Ani immoo isiniif hin dubbisa. Ana wajjiniin tura. Waaqayyoon hunduma keenya wajjin ta'uun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Mata duree qorumsaa jalatti. Qorumsi guddaan duhuu miti, jiraachuu dhabuudha malee. Qorumsi guddaan kadhachuu miti, amanuu dhabuudha malee. Qorumsi guddaan jaallachuu miti, jabaachuu dhabuudha malee. Qorumsi guddaan hidhamuu miti, hiramuu dhabuudha malee. Qorumsi guddaan dhabuu miti, abdii kutachuudha malee. Qorumsi guddaan wal fuudhuu miti, walii galtee dhabuudha malee. Qorumsi guddaan gammachuu miti, gammachuu ofii to'achuu dhabuudha malee. Qorumsi guddaan yaaduu miti, wanta yaadan qorachuu dadhabuudha malee. Qorumsi guddaan rakkina miti, obsa dhabuudha malee. Qorumsi guddaan nama amantaa tahuu miti, hafuurawaa tahuudha malee. Qorumsi guddaan aangoo miti, itti fayyadama isaa wallaaluudha malee. Qorumsi guddaan beekuu miti, osoo beekanii dogongoruudha malee. Qorumsi guddaan godaansa miti, wanta godaananiif wallaaluudha malee. Qorumsi guddaan wanta kadhatan argachuu miti, wanta dhabanii fi haaruu dhiisuudha malee. Qorumsi guddaan callisaa tahuu danda'u miti, callisuu keessatti tasgabbii dhabuudha malee. Qorumsi guddaan mana kiristaanaa deemuu miti, sababa deemanii wallaaluudha malee. Qorumsi guddaan maallaqa miti, maallaqichaan wanta ittiin hojjennu wallaaluudha malee. Qorumsi guddaan ilmoo godhachuu miti, ilmoo ofii bocuudha malee. Qorumsi guddaan dhiifama gochuu miti, dhiifamicha amanuu dhabuudha malee. Qorumsi guddaan hojii eegaluu miti, hojii xumuruudha malee. Qorumsi guddaan karoorsuu miti, karoorsanii raawwachuudha malee. Qorumsi guddaan yaalanii balleessuu miti, irra deebi'anii yaaluudha malee. Qorumsi guddaan mohuu danda'uu miti, mohanii itti fufuudha malee. Qorumsi guddaan mohamuu miti, mohamanii itti fufuudha malee. Qorumsi guddaan nama tahanii uumamuu miti, nama tahanii jiraachuudha malee. Ameen. Galanni Waaqayyoof, deessuu haadhasaaf, ulfaataa fannoosaaf haa ta'u. Hanga bara baraatti ameen. Mata duree waa'ee qorumsaa jalatti wanta kana fakkaatu, wantoota qorumsa tahan dadhabina keenya wajjiniin wanta wal bukkee qabee nu barsiisu kana ilaalleerra. Mata dureetti aanutti immoo waa'ee mata duree umurii hantuutaa jedhu jalatti ilaalla. Umurii hantuutaa. Barsiisaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa barsiisuu tokkotu ture. Innis barsiisuun isa nuffisiisee waan ta'eef daqiiqaa 45 sana qoosaan dabarsuufi barbaade. Haaluma kanaan akkuma daree seenetti gabatee gurraacha qulqulleesseeti boronqii sadii sanaanii guddisee umuriin hantuutaa meeqadha jedhee barsiiseetu taa'umsa isaarra hirkatee taa'e. Daa'immanii dhimmicha hin hubanne sun yaada daa'imummaatiin walii irraan ana jechuun deebii kennuu jalqabani. Waanuma isaanitti fakkaate deebisuu jalqabani. Inni tokko 3, inni tokko biraan 5, inni 5 jedha. Barsiisichi miti jechuun dabareedhaanii immoo kan biraa kaasee gaafata ture. Akkas sa'aatichi yeroo galuu fi barataan tokko dhimmi barsiisichi dhiyeesseetii baay'isee gadduun barsiisaa ana jechuun harka isaa kaase. Barsiisaan kunis akkuma amaleeffataman itti fakkaateetti ilaalcha tuffiitiin ilaalaa ati deebisii yennaa ittiin jedhutti barsiisaan umuriin hantuutotaa ilaalchisee dhimma hadurreetti kan nuti itti dhiphannu miti, osoo gara barumsa keenyaatti deebinee wayya jedheetu deebii hundaa irra fooyya'aa ta'e deebiseefi. Egaa ijoollee obboloota koo kaayyoo si jalaa Egaa yaa obboloota koo kaayyoo kee si jalaa gufachiisuu fi daandii kee irra gadi
si dhiisisuu fi kan yaadu ofii fi kaayyoo kan hin qabne yennaa wal argitanitti isa wajjin daandii kee qabattee jirtu dhiisuu qofa osoo hin ta'in isumayyuu deebisuu qabda. Sanaan alatti mataa kee adda baastee fayyisuutu sirra eegama. Kan nu hin ilaallanne gaaffii shakkummaa fi ganummaa ilaalchisee ka'uu fi dhiphachuu fi yeroo gubuun hin barbaachisu. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Deessuu haadhasaaf ulfaataa fannoosaaf haa ta'u. Hanga bara baraatti ameen. Waa'ee kana jalatti kana ilaalleerra. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mata duree itti aanu jalatti immoo sodaa Waaqayyoo mata duree jedhudha. Sodaa Waaqayyoo. Waa'ee sodaa Waaqayyoo qabaachuu abboomiin akkas jedha. Abbaa Eeliyaas akkas jedhe, wantoonni sadii baay'ee na yaaddessu. Sababa isaatiin kan ka'e nan sodaadha. Innis lubbuun koo foon koo irraa yeroo adda baatu fuuldura murteessaa sodaadha. Sana yeroo na dhaabanii fi jechi murtii yeroo ana irratti dubbatamedha. Obboleessi tokko gadda addunyaa kan jedhamu maali jedhee yeroo isa gaafatu gaddi sodaa Waaqayyoo waliin galle waliin hin deemne hunduu gadda addunyaa kanatti jedheen. Abbaa qalamiis namni laphee isaatti sagalee sodaa Waaqayyoo hin qabne du'a tahuu isaa haa baru jedhe. Qulqulluun Baasiliyoos seexanni Kiristoosiin laphee kee keessa jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ni beeka. Diinni yeroo dheekkamtu yookaan iyyitu yookaan yeroo jecha yaraa gatii hin qabne dubbattu yoo si argu Waaqayyo akkasii keessa hin jirre ni beeka. Yeroo sanatti keessa keettis ala keettis kan laphee kee keessa jirus osoo hin hafin ni bita. Akka hattuu hatamta. Akka mana balbala cufaa hin qabne seeneetu keessoo kee ni sakatta'a. Obboleessi tokko maanguddoo tokkoon laphee koo na jalaa jabaate jira. Waaqayyoonis hin sodaadhuuti maal godhu jedhee gaafateen. Maanguddichis mana gaarii gameessa Waaqayyoon sodaatu waliin jiraachuuf jedheen. Abbaan Yaaqoob akkas jedhe, yeroo ibsaan mana dukkanaa ta'e keessatti hifu dukkanichi dhabamsiisuudhaan mana dukkanaa sana akkuma ibsuu fi wanta dura hin mul'anne akka mul'atu akkuma taasisu akkasumas daawwachiisaan osoo hin barbaachisin sababa ibsichaa iddoo kam maaltu akka ta'e jiru arguu fi beekuun akkuma danda'amu sana booda Waaqayyoon sodaachuun yeroo gara laphee namaa ol lixxee seenus waanuma hundasaa kan ife taasisaa jiru jireenya gaarii hundaa fi ajajoota seerota Waaqayyoon ni barsiisani. Sinkeessara boqonnaa 1:3 Waaqayyo sodaachuun qananii gammachuu lapheeti. Qananii gammachuu ni kenna, ni gammachiisas. Baroota lubbuun ittiin jiraatanis ni baay'isa. Namoonni Waaqayyoon sodaatu dhumni isaanii bareeda. Guyyaa itti du'ettis ni kabajama. Ogummaan inni jalqabaa Waaqayyoon sodaachuudha jedha. Akkuma abbootiin ibsanii Waaqayyoon sodaachuun galaa lubbuu lafa irraa yeroo fooniin jiraattus tahee sanaan booda qananii fi gammachuu kan namaaf kennu yoo ta'u, ilmi namaa yeroo hundumaa jaalalaa fi oolmaa uumaan isaaf taasise hundumaa osoo hin sharafin yaaduudhaan laphee jaalalaan guutamte sodaan Waaqayyoon gaaddisa mana kiristaanaa jala jiraachuun ogummaa isaa jalqabaa ta'uu beekee hanga dhumaatti jabaannee akka ittiin jiraannu ayyamaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Ameen. Ameen. Galanni Waaqayyoof deessuu haadhasaaf ulfaataa fannoosaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Amma dhumaatti cimnee dubbiif sagalee isaa wajjin akka jiraannu isa sodaannees isa waliin akka taanu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Yeroo keenya keessatti sodaa Waaqayyoo dhiisnee sodaa walii keenyaatiin qofaan kana deemaa jirru yeroo keenya kufaatii hedduun kan jirudha. Waaqayyo gooftaan kan hundumaa keessa akka dabarsee nu gargaaree nu cimsee dubbii isaatti eegamne amma dhumaatti cimnee akka dhaabbannu akka nu taasisuuf fedhaaf jaalala Waaqayyo nuuf haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kan nu gorse kan nu barsiise maqaa Waaqayyo Abbaa, maqaa Waaqayyo Ilmaa, maqaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluu kan eebbifame kan qulqullaa'e nuuf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan